waan gaarii tokkos immoo hin qaban. Asii galee kuni akka Oromoottis ani Oromoo eessaayyuu haa ta'u Oromoo naannoo akka Oromoo jedhamee inni jiru anaaf Oromoodha. Daalachaan eessayyuu ta'e ani eessayyuu ta'e daalachaa guyyaa tokko seenee akka diingataa wayin dubbadhu waggaa sadanarraa waggaa lamanarraa akkasumatti fakkaata. Waa'ee Oromoo kanarratti maal sitti fakkaata daalachaa lakkiin iddoo ba'e namni sagalee hundaa Oromoof dubbata ta'e Oromoo eessa jiruuf dubbachuu qabda. Haalli Wallagga irratti deemaa jiru kun maal jedhamu jedhee gaaffii gaafannee turre naan jecha afaan deesedena mootummaa keenya duukaan dhaabbattan taanan tagalbatu warra maaliif kennatanii jedhee dubbate. Na wantoonni akkasii kuni daalachaa dhugaa jaalannaa obboleessa keenya nama beeku nama waan hundaan baratee barumsaanis nama deemu nama beekaa hanga information qabutti garuu wantoota akkasii kana xiqqoo iddootti nama balleessoo jiraata akka personaalitti ana muufachuu danda'a. Garuu akka sabaatti naannoon kun lakki mootummaa keenya hanani mootummaan inni deeggaru mormee jira naannoon kun akkana jira wantoonni akkasii yoo jiraate akka nuuf sirreessuun jedha kana akkamitti laata jedhee magaafittuu dhiisaa fi garuu yaada amma dubbatame kaleessaniifat irratti waa haasonee turre waa'ee galatee sanarratti gaaffiin ati gaafatte galatees dubbistee jirtaa. Isheenis deebistee jirti hanga tokko gaaffiin sun deebi'ee har'a akka gaariitu jira garuu ta'us daalachaa nama waan gaarii dudubbatee lafa kaa'ee jira. Tokkoffaa durboonni keenya galatee akka personaalitti asisin beektaatti dhiyaannee beekna. Galateen cirraashuma akkuma daalachaan jedhe iddoo hankaan bara sana adiin as keessatti hin beekti waan hedduu waan ta'eef yeroo sana waliin turre adiin hin beekti baga fayyitee baga irratti argeen jedha. Garuu durboonni keenya galateen nama keenya yeroo tuffirra geessee ture. Tuffattee jecha deebisuu miti akka Oromootti dubbachuu miti afaan Oromoo dubbachuu miti akka Oromootti yoo aktii gochuun harkaa badee ture. Inni suni har'a deebi'ee waggaa 7 amma kana yeroo wantoonni hundumtuu babbadee Oromoon ofirraa falmaa turetti har'a deebitee dhuftee yeroo kana dubbattu xiqqoo ishee akkuma daalacha nama dubbate gaaffii hunda keenyaa ta'ee jira. Eessa turtee maaltu ture yeroo jedhamutti inni kun rakkoodha. Har'a immoo sagalee nu ta'a har'a sagalee eenyuuf taanaa. Amma ko ishiif taana doo jennis ega dubbiin badee harree ganama baddee galgala kurkuriin gashuudha Oromoon. Kanaafi deebisuu wanta hin danda'amne wantoota hedduu erga dubbiin badee deebisuu wanta hin danda'amne gochuu ishee sirrii hin turre jechuu barbaada. Adiini baga fayyitee baga nagaan dhufteen siin jedha sumaanii si argachuu koof gammadeen jira. Giiftii koo addaan fagaannee jira waggaa 8 narraa akkasin turre. Fayyaa kee arguu kiyyatti baay'ee gammadee jira ulfaadhu siin jedha warri carraa biraa qabdan itti fufaa ulfaadha. Okay, gaafin kee maalidha? Gaafin kee sharpii miti maalidha inni? Tanamma dubbatte daalacha gaafii wayii gaafattee turte. Gaafii taas na gaafatte amma yoo sammaaf nu arrabsite yoo taate. Ijoollee teessan taate ijoollee teessan fakkaattee warri akka waan ofiifaa warqee fayyadanii itti garee kana fidanii Oromoo godhanii paantii tafa godhattu alaabaa abaa warra godhataniiti asin nu sirbaa turan nu geeraraa ture isin ajjeesin akkana isin goon arsiin naman sodaatu baay'ee beeku qabda nu ennaa Oromoo martinuu fuduudee hudduu kennatee milli garafuun sanii waggaa 8 lolladde kenna namni nurra gorellee hin jiru namni nurra ka'illee hin jiru ammallee sanuma. Ani nan beek, anatu beek, dubbii sanatu beek. Daalacha irratti infitaafi eegu. Inna ijoollee warraa gabbaatee nu arrabsuu jalqabde footoo kiyya zaqazaq ta'eeti. Kanaafuu ani haasiisa dhisuu feeta. Hudduu keetiin muka sin naqee yoo dandeette buqqifadhu siin jedha hajaa qabaan. Oromoo taateef na arrabsite akkasi dhiisuuf dibliqliqee noommaa wata arraballee arraba dhageetteen beennin si arrabsaa. I just don't give a fuck. Kabajamoo feete naannoo kiyyan kabajitu uummata kiyyan kabajitu. Achi luftee ati beekaa taatee kenna luwwanti sooka gootu muka si buura. I just don't give a fuck. What's up, mama? Now the net. The phone? Gas light. Okay. Now, one sunny. Namicha tokko to America kana jira. Arsi Oromo arsi kana maqaa kaaseto mulli nu godhe jira. Mulli nu godhe.
dhugaa jechoonni sun baay'ee nama saalfachiisa. Booda namoonni baay'een bakka isaa gadi ba'anii dhiifama gaafatanii ka'umsa isaanan beekani. Innaa daalachaadhaaniif daalachaa yeroo tokko tanitti walitti buune isaan dogoggoranii ati maa dogoggortaadhanii. Innaa sanii ka'umsi isaa maal akka ta'e nan beeka. San kaasuu hin barbaannu. Akkasumaanii miti taninnis arrabse garuu ani daalachaadhaan inni godhee isaan godhanii ati maaf gootaa akkasitti walitti buunee turre jirtuudhaan. Sannan beekaa eenyu akka dura kaase. Tuffiidhaan. Anamma ila roobale ta Oromootiin illee taatu. Ijoolleen teenya afaan kulfiit si galee deebii san deebifteen dandeettu. Gara Amaaraatiin gara Tigireetiin illee Oromoo arrafamu ijoolleen teenya afaan kulfiiti. Ta arraba qabdu ammoo sodaattu gabbaatee Habashaa kanatti illee dubbattu. Hin sodaatti bar. Manuma teedii hawaasaa kana akka teedii hawaasaan isaan hin darbine Oromoo teettee Oromoo yoo namni biraa arrabsu caqafteetuma waa wiki jibdee manuma saniin namni 5,000 isii ilaalee namni 4,000 ilaalee isiif jireenya guddaa. An akkasii miti. I just don't give a fuck. Bakka Oromoon arrafamu naatu lafti abbaa fedhamu katti naqee biraa deema. I just don't care. Because wanti an sirraa argadhu hin jiru. Ani Oromoon an iyyuuf sun Oromoo ammaas lafarra deemaa bukkee kanaa miti jechuudha. Oromoo akaakayyoota keenya kakalaman kaarkirraa murame kaarmirraa murame kayoo san dubbatee ofirraa deebisee hin dandeenye. Si galeeraa ka sagalee hin taaneef isaaf ka sagalee aarii isaatti ba'a akkaratti. Aarii akaakayyoo kiyya kan beelli ka dur harkarraa mura harmarraa muran saniif aarii itti ba'a. That's why I like to fuck with them, you know what I'm saying? Kanaafuu eenyuun waan gosa kiyyaa rabsaniifan san dubbadhee jechaa jira daalachaanii. Anis waan san dhaga'een jira. Nama san sirumayyuu anatu miidiyaa irratti saatire nama dura gosa nama arrabsisanii. Innaa kana ani daalachaan tan irratti walii gallu daalachaan bilisiginna ani woboo ani irratti walii gallu abbaa fe'e yaadee garuu kan woboo kan bilisiginna garuu diina keenya waliin hin dhaabbannu aniif daalachaan ijjannoo tokko qabna kanarratti. Gaafa Andu'aalamis saniin durasi gaafa Oromoo amma warri ijoolleen amma bee wallagga arrabsitan jettan kuni aniif daalachaan itti arrafamnee halkanii guyyaa kinoo isa fuulduratti isinitti hima yeroo waraanatti Tigraay san dhiiga dhugaa Oromoo wallagga maal gaafa jedhan samme anaaf isatu difeensi godhe waggaa lama osoo rafillaan waggaa lama guutuu kinoo daalachaan hin jiran. Dubbisteeti gaafa Habashoonni gabbaatee jaalmarroon nama 4,000 nu jalaa fixee ana barka afoo dhaabatee lolee arrabsee dubbii san isaanii garagalchee waan Facebook irratti waggaa 4-5 duratti isaan dubbatan finnee sigalee Oromiያ ምድር የደም ምድር መሆን አለበት። እዛ ያሉትን አማሮች ማረድ አለብን። ከዛ እዛ ያሉ አማሮች ከኛ ጋር ይቆማል። ሲያሳ ሳን ጀለሰን ገባፍኔ ጂጂን ለርካብት ቪዲዮ ሰናይር ዋን ነገርት ወጀን ሲገለይ ሙከት ነቅኔ ደክቶ ባውታ ለቲብቲ ዱቢ አባውዱን ታን ዱቢ ኦሮሞ አንተፍ አችብረ ጃልማሮን ቲ መተኒ ጃልማር ኦሮሞቱ ነው ከነቀለ ነምኒኩ ማፍሩ ይላል ነምኒ አፍርተማ ይላል ነው ማን ይሪ ሲያሳ ኦፍቲ ተቀልት ኦሮሞዱ አማራቱ ሲንጀት ይበ ያ ኦሮሞዱ ሬፈሳ ጉራኒት ከነ ያኒ ክሌን ጉራ አርከሜ አልጀዚራ አርከከምኒ አርከሜ ሳቲ አርከከምኒ ምንም ሳይን ገሩ ኦሮሞ ኡጋዳ ከሲት ለወጀቹም ቤ አን መሳቱ ዱጋ ሳቱ ኦሮሞ ኩታን ተከ ኦሮሞ ኩታ ወይ ተፈቱ በረዴቲ ዮ ዲተምታ ካሬል ካይሲ ጫብሱ ነሞ ዮ ከቦቱ ቀራ ዲራምቲ ቡኬታቹ ወሊ ጉራ ቤረ የኔቱ ማያኔ ዲ ይገለይ ካና ያ አራቢ ያ ወንታ የሮሰኒ ዋን የሮ ዴራ ካስተኒርቱ የሮሰን ቲክቶክ እንጀር ወራማ ቲክቶክ ራውጭ ኩን እንጀሮ የሮሰኒ አይኒ ያዳዳ በረሰኒ namichi sun erga Oromo arsi kana arrabse boda gama Facebookatiin isa silkiidhaan dubbisaati gama Facebookatiin live irratti dhiyeessaa turti. Hordofaan ture live isan gaafa san jechuudha. So namichi suni maybe doktora nama guddaadha nama dhageetti qabu hawaasa biratti hawaasa isaa biratti yeroo sanitti jechuudha. Namoonni yeroo inni akkas gabbee Oromo arsi akkasii College marre jarrefi churchi jarrefi jedheni gabbe arrabsusani namoota isatti aanan yookaan akka iddoon itti dhalatee sanitti kan gabbani lekki warra kana nuti wajjin Oromummaa qabna erga sanatti akkas xinneesti arrabsuun qabdani kan jedhan jiru namoonni hedduun isa deeggaran warri miidiyaa kanarra jiru miidiyaa kana wajjin hordofnu
isa deeggaraa turan yeroo sanitti. Elias diva waliin dubbiin ta'eeti. San callaabti yeroo Hacaaluun du'e Hacaaluun ilma Oromoo guddaa namni martinuu jaallatu. Oromoon martinuu hinduunaaf warra jedhu. Siigalee Hacaaluun namni hin jaallanne hin jiru kutaan kamillee. Hacaaluun ka kutaa tokkootii miti. Oromummaan malee wannoon hin beekamu. Gandaan hin beekamullee. Garuu namni dhiinni irra jigee guma Hacaaluu baase Arsi. Especially Shashmannee irraa qabee akka hunnu Baaliin Asiinaa Asallaa Asiinaa Maqii ijoollee kenna. Namni kuma 49 koronaa keessa yeroo dhibee koronaa irra hidhame Oromoo guutuu miti ijoollee kenna. Arsiiti. Kana wanti godhaniif maali? Obboleessa kenna jedhaniiti. Siigalee obboleessa kenna jedhaniiti. Garuu sareen beekaan gulummaa jechuun buustiin sun Gabbee Shashmannee keessa magaalaa Shashmannee guutuu ka gubsiise abbaa kolleejii Paradise Ayyalee Korosoo jedhee abbaa kiyyataa ture. Sareen silaa ka Oromoo bira dhaabate. Jarri kun Oromoo jennee wanti murteeffannee kaaneef kana kana. Gochaamee afaan baratte Tigree afaan baratte Oromoo keessa goofaree filatee deemaa. Maaltu isa ga'e? Gaaf sun warri kenna wanti godhaa ture magaalaa Shashmannee gaafa gubattu nama beekan. Nama saalfatan hadiyyaa ta'e kan baata ta'e walaayitaa ta'e guraagee ta'e maal abbaan kee viitii ofii kaafataa afoo dhaabataa dhoggaa ture kan guban magaalaan. Durriileen katamaan guutuun gubatee magaalaan namni guddaan keessa jiru jedhanii jaarsi kun utuutee bakka 7 bakka 8 heensaa gara 7 ibiddarraa dhaamseera. Garuu beekaan gulummaa maal jedhe? Jaarsi kun musliimaa ijoollee musliimaa birrii 2 kafalee fi magaalaa guutuu. Kanniin qabatanii kanniin tube abaa'oo akka jibbinu nu godhee bara. Akka nu abaa'oo waan jedhamu abaa'oon tu suuqii ijoollee horroo guduruu ijoollee safara tokko jennee akka jibbinu nu godhe. Saree akkanaa kanniin. So kana nu beekaa. Silaa kanu ka'uu qabu diina silaa kanu ka'uu qabu silaa Amaara. Siigalee Amaara silaa ka gabbee nu himachuu qabu. Sareen Amaara jala goree guraagee jala goree waan meeqa nu jedhaa beeru. Kanniin walitti qabneeti abaa wanti jibbineef san. Especially those kind of motherfuckers comes out of your area. Thank you, bro. Okay, dubbiin hunduu ka'umsa qabdi. Akkasumatti miti. Beekan gulummaa shira inni hojjechaa ture beekamaadha. Hacaaluun wareegamuudhaan dura gadi baheetoo Hacaaluun mana akkasii fudhatee jedheetoo nama haasaa isa qofaa miti. Yeroo gabaabaa keessatti wanti guddaan tokko hin kufaa Oromiyaa jiddu galeessa keessatti jedhee nama barreessee jira. Okay, namni biraa eenyudha abbaan dabaree? Elias Jundi jirta Elias Jundi abdatu firri qabee haadhungatu andeemaa sinamate bubbee haa ta'u wantaa'ee sinamate dhakaa haa ta'u. Amin. Gifti wayol darbi ka aminin kisi senu bekta gifti na tollar de merregato namni nama eebbisu media kana irratti nama abaara malee baay'inaan dhugaadatti maal yaada qabdamee Andu'aalame mana hidhaatti gadhiifameera. baay'ee natti toleera. Dhugaatti dubbachuudhaaf waaqan kadhanii so qulqulluu ta'uu isaatiif baay'een gammadeera. Kanuma natti dhaga'ame galatoomaa warri yeroo isaanitti gara tokkotti osoo hin gorin irraa dubbataa turtan jechuudha. Warri immoo jara kaan faana taatanii dhakaa irratti guuraa turtan barumsa irraa fudhadhaa silaan barattanii xinnoo ishii baradhaa jechuudhumaaf. Amma waan tokko dubbachaa turre shamarreen Oromoo dhiiruma Oromootti heerumuu qabdu. Dhiirri Oromooti shamarree Oromootti heerumuu fuudhuu qaba. Okay, mee Kiristiina dhiira Oromootitu naafxanyaa baay'ee fuudhamu shamarran Oromootitu naafxanyaa baay'eetti heerumu. Baay'inaan dhiira moo shamarran? I think dhiira tu baay'ee fuudhaa sababa biraa.
shamarran immoo darbee ni oroman. Maqaan keenya mtol. So yeah, dhiiratu fuudha. Fuudhu feerumuu qofa osoo hin ta'in of course sabni biraan saba Oromoo jaallata jedhee namni yaadu hin jiru. Garuu immoo of taateetti gaafa osoo fuute illee jechuudha osoo jaalalli si qabe dura namni tokko of ta'uu qaba. Gaafa atuuf kabajjee gaafa atuuf saate namni illee si kabaja jechuudha. Saniifuu osoo danda'ame osoo walumatti horumanii namatti tola jedhee yaada. Okay, abbaa warraa galatee burqaa qabamee jira kino. Osoo miliquuf yaalicha gochaa jiru kino. Miidiyaa gubbaarra. Amma namichuma kana kaballaa itti dhufuu dadhabde. Dubbuutii tokko waliin qabame. Yaa baay'ee nama gaddisiisa jechuun waggaa kana hunda. Roobalee gara WhatsApp na erge. Okay. Waan qabatamaati garuu. Cheegoo nakaa. Okay. Odeeffannoo wajjin haa ta'u. So ani yaadni kiyya maalidha waa'ee galatee irratti galatee burqaa daa'ima ta'een maqaa ishee galatee burqaan gaafa fiiddee qofaa baate akkas baate jedhamu. So namni akkas mara beekamaa ta'e namni Oromoo keessatti nama guddaa ta'e waggaa kanatti umurii kanaan gadi baheetu akkas jechuusaa baay'ee tokko natti dhagahamee jira. Garuu yeroo hundaa bineensa darbee sareenduutti jedhanii rakkina akkanaa kun irraa barachuu qabna. Naaf galaa gaafa biyyaa ba'an hanja adda addaatiif wanna wakiilannaa waan jedhamsan kennuu dandeesse garuu wanta hunda akkasitti yeroo tokkotti namatti kennuun abbaa manaas haa ta'u maalis haa ta'u especially nama keenyallee hin taane gaafa namni tokko Oromoo ta'e saba isaa beektaa like gosa isaa beektaa balbala isaa beektaa waa hunda isaa beektaa garuu nama saba biraa ta'e tokko maalii isaatu hin beektunna wanna akkasiisuun barbaachisaa miti namni of eeggannoo gochuu qaba. Amma immoo balleessaan isheen qabdu yoo jiraates qeeqaa dhagaa waan tureef ani hin beekurraa duraan dursinee protect ishee tolchinee ergasii gaafachuu wayyaa yaada jedhuun qaba jechuun ammatti ishee faana dhaabbanne gaafa rakkinarra jirtutti jechuudha. So ergasii booda osoo kanneen balleessan illee yoo qabaatte jedhee yaada. Okay. Galatome Kristina ጥያቄ tokko si xayyaqa akka namni dhageenyetti naa deebistaa fikranya qabdamoo abbaa warraa qabdaati ammoo Oromoodha moo naaf keessan ijoolleen Oromoo sabboona amma mee masiitti dabarra masiiko garuu waata kitti maalan da'u yeessatiin hirmina kan jette sana jechuudha. Jaalalli dhugaan hiyyeessa bira jira sooressa bira hin jiru. Sooressi maallaqa isaatiin si bituu barbaada waan ta'eef kan hin dogoggoreen dhugaa. Jaalala dhugaa yoo jiraate waliin sooramuu ni danda'a. No. Roobalee. No. Afachu Elias. Akkaataa biraatitti giddu gaggeessuma wayyaa. Afachu akkaataa adiin itti na'uudha. Fakkeenyaaf adii ati wanatti heerumte hojii hin qabu manuman taa'u kan karaarran ta'a. Si fuudhan siin jedha. Ati hojii qabda akkamitti natti heerumta silaa ani hojii hin qabu. Kan siraas ta'u hojjechuu hojiin qabdu taanaan awwaa xiqqoo qaba taanaan jechuun sooressa ta'uu baadhee si galee giddu galeessi waan ta'e nama jaaladhe sana ijoollee dhiironni Oromoo sadarkaa sanirratti illee miti amma fakkeenya fanaan ani jedhu dureessatti heerumii jechaan jiru be amma ani hojii yoon hin qabaatin maanatti heerumtaate mindaa 2,000 qabdaa jedhe ani homaan qabu karmarran taa'u kan manuman oola maaliif natti heerumta. So duu qabdaa reeyoon maallaqa hin qabne jaalala dhabuu qabdaa niitii dhabuu qabdaati. Hojii hojjechuun qaba gadi bahee qansiraa hojjechuun qaba gadi bahee ta'u barbaaduun qaba hojii. Maalasi godha mana taa'ee jaalalli dhugaa jira taanaan daandii hojii hin qabsiifti maal taate teessamaa harka qabda waan ta'eef
sammuu nagaa qabaannan maallaqni nama daangessu. Maallaqni nama daangessu garuu namni hojii hin qabne tokko ati qarshii